Masaajida jechuun Al-Najaashii irraa odeeffannoo hagammaan jijjiirtu kana gurra eegii isin buusni dubatti dhimmi jechuun masaajida Al-Najaashii kun yeroo ammaan tana bifa adda addaatiin haasawamaa jira. Bifa adda addaatiin irrattuu mari'atamaa jira. Sabaa fi sablammoonni adda addaalleen dallansuu isaanii bifa adda addaatiin ibsachaa akka jiru ka dhagahamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mee amma jechuun gabaasa koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa baase irra waa takka lama gaggabaabsine haa dubbannuti. Gabaasii koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa guyyaa lamaan durattu barreesse kunini fuula 59 akkinni of keessaa qabu ka hubatame. Gabaasii fuula 59 of keessaa qabu kunini ajjeecha Hacaaluu Hundeessaatiin dubatti Itoophiyaa keessatti rakkoo dhalatee fi itti gaafatamaan eenyu miidhaa akkamittuu dhaqqabee ka jedhu irrattu xiyyeeffata. Gabaasa kanaan durattu jechuun ajjeecha Hacaaluu karoorsuu fi ajjeecha Hacaaluutiin dubattu rakkoo dhalatee fi itti gaafatamaan hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Xahaatii fi warra bira mootummaan Abiy Ahmedii itti gaafatama godhaa jira. Gabaasa kan keessatti waan taate jechuun ammajjii 29 waxabajjii 30 tahee fi akkasumas adoolessa tokko tahee Jawaar Mohaammadii fa wajjin wanni walitti fidu tokkolleen hin jiru. Jawaar Mohaammed maqaa dhahuullee baate haala gabaasa kan keessattuu barreeffameen Jawaar Mohaammed qulqullaa'ee jira. Jawaar Mohaammed yakka jedhamu irra, Baqqalaa Garbaa yakka jedhamu irra, Shamsaddiin Xahawaa yakka jedhamu irratti hidhamtoonni siyaasaa walumaa galatti 10,000 hedduun hidhamee yakka kanarraa qulqulluu ta'uun beekamee jira. Abiy Ahmedii maqaa yakkaa kanaatiin sabaa fi sablammii walitti buusuudhaan ajjeecha godhuudhaan warri kan himachaa jira. Gabaasa kanaan dubattu waan inni godhu hin beekamu. Maal godhu akka inni deemu maqaa kamiin akka inni Jawaar faayidu hin beeknu. Gabaasa koomishiniin isaa barreesse warri inni hidhee irra taa'aa jiru keessaa akka harki hin qabne dubbatamee jira. Mee jechuun san itti deebina. Garuu gabaasii kunini maal jedhee waan jedhu haa dubbannuti. Gabaasii guyyaa jimaataa gadhiifame kunin gabaasii guyyaa jimaataa gadhiifame kunin walumaa galattu nama 123 ejjeefame nama 500 olittu madaahee nama 6,000 olittu buqqa'ee jechuudhani qabeenya hedduutu manca'ee jechuudhani akkasittuyyuu dhimma kana lafkaaya. Nama ejjeefame 123 keessa wadhakkaa ol nama 75 ka ejjeese waraana Abiy Ahmedii yookaan humna tikaa Abiy Ahmedii yookaan ammoo milishoota naannoo Oromiyaa ka Abiy Ahmedii biltsiginnaan hogganu jechuudha. Nama wadhakkaa oli ka ejjeese. Ajjeecha Hacaaluutiin dubatti hokkara Oromiyaa keessattuu ka'eedhaan nama wadhakkaa oli ta'e ka galaafate mootummaa Abiy Ahmedii ta'uu gabaasii kuninni quba itti qabee jira. Abiy Ahmedii yakkamaan taanan Jawaar Mohaammadii faamitachaa baane Baqqalaa Garbaa faamiti Jawaar Mohaammadii faamiti Abiy Ahmediitii fi dabballoota isa akka tahanii kaa dubbatamaa jiru. Ajjeechan tahee fi badiin tahee kun jedha. Akki gabaasii kun dubbatuttu badii babal'aa fi ajjeecha babal'aa fi itti yaadamee karoorfamee bifa sirna ta'eedhaan ka uummata nagayaa gaaga'amuu fi godhame yakka namoom irrattu ta'e crime against humanity jechuudhani akkasittu barreessa. Gabaasa kan keessatti crime against humanity jechuun yakka namooma maaltu godhaa waan jedhu ulaagaalee yakka namooma ka jedhani laf kaahee mootummaan kunin gabaasii kunin akkasittu maal akka inni barreessee jira. Warri ijjeefaman wadhakkaa ol nam 123 keessa 75 mootummaan ijjeefame eegii jedhamin dubatti nami gari mormii irra murame nami gari torcher tahee nami gari eegii ijjeefameen ammoo lafirra hirkifame nami gari billaan nami gari qottoon nami gari baangan nami gari dhakaan nami gari tumaatiin nami gari uleen nami gari qawween ijjeefame warri qawween ijjeefame mormaa oli kallacha gubbaa yookaan adda gubbaa mataa irra dhahame ejjeefame jechuudhani gabaasii kunini akkasittu
lafa kaa'ee jira. Akka gabaasa kanattu ajjeechaan kunini guyyaa tokkoof qofaa miti guyyaa lamaa sadii wal faana ka ta'e dallansuu guyyaa tokkooti miti ammajjii 29 ammajjii 30 fi adoolessa tokkollee akka itti fuufe ka dubbatamee jiru ajjeechaan tahee kunin uummata jechuun nagayaa irrattu warri man isaanii keessa jiru warri nama araarsu karaa gubbaatti bifa golgoleessaa fi sukkanneessaa ta'edhaan billaadhaan qottoodhaan agaraadhaan sibiiladhaan jinfuudhaan tumaadhaan dhakaadhaan keebilii elektirikiidhaan jirmaan akka inni ta'e kaa dubbatu. Nama jechuun 600 olitti buqqa'ee qabeenyi nama 900 olittu saamamee yookaan ammoo manca'ee jechuudhaani. Wanni kun jechuun ammoo adda durummaadhaani saba Amaaraatii fi Kiristaan irrattu haleellaa xiyyeeffate jechuudhaani. Gabaasi kunini akkasittu dhiyeessee jira. Hojiin warra nagaa eegduu hojii rakkisaadha ka jedhe gabaasii kunin ammoo nagaa eegduun gochi nagaa eeguu yookaan ammoo nagaa buusuu irrattu hin xiyyeeffanne jechuudhaani. Tarkaanfiin ammoo nagaa eegduun uummata irratti fudhatelleen humnaa oli jechuudhaan gabaasee jira. Humnaa olii fi kagaafii nama kaasisu jechuudhaani akkasumatti dubbatee jira. Gabaasa kanaadhaani uummata jechuun bakka 40 oli magaalotaa fi naannoo jechuun magaalotaa fi gandoota 40 oli tahee irrattu jechuun qormaata godhanii qormaata garoon kananii koomishiniin kun warri jechuun garii madaadhaan du'an madaa qawwee rasaasatiin du'anii mataa isaanii dhahanii yookaan ammoo laphee isaanii yookaan ammoo qooma isaanii morma isaanii irra dhahanii haala jechuun sukkanneessa ta'edhaan ijjeefamuu dubbatee jira. Wanni nama ajaa'iba yookaan gaddisiisu akka gabaasii kun jedhu warri jechuun nama araarsuu fi carraaqaa turellee poolisiin ijjeessee jira yookaan humni mootummaa ijjeessee jira. Ijoolleen xixiqqoon ijjeeffamtee jirti maan keessatti balbala keessatti ijjeeffamanii jiranii maanguddoonni ijjeeffamanii jiranii dargaggeessi ijjeeffamanii jiranii warri nagaa buusu warri araara buusu ijjeeffamanii jiranii dhukkubsattoonni dhukkuba sammuu qabanii ijjeeffamanii jiranii poolisoonni illee kadu'anittu jiranii namni lubbuu dhabee gadi dhiyaatu jechuudhaani akkasittu gabaasa kana akkasittu itti fufaa warri aangaa'ota kanaannoo rakkoo kanaa fi gargaarsa kadhatamullee nuu birmadha nuu dhaqqaba jedhame kadhatamullee deebisuu fi fedhii hin qabanii ajaji qaama olaanaa irraa aga dhufu asittu yookaan nu keessa hin seennu jedhanii akka dhaabbatanii harki maratanii taa'aa turanii warri seenaa isaanii warri qorattoonni kun gaafatamu dubbatamee ture. Dhimma kan irratti jechuun mootummaan tarkaanfilee inni fudhatamu jajjabeessattuu jiraa jiru malee mootummaan waan kanatu deebii akkamii akka inni kenne gabaasii kunini waan dubbatee hin jiru. Garuu gabaasa kana deemsa qindeessuu keessatti hogganoota mootummaa akka dubbise ka gabaasii kunini qindeessu gabaasii kunini walumaa galattu akka inni jedhu yakki bakka kanattu tahee yakka jechuun namooma irrattu geggeeffame haalii gos kana badiini gos kana dhaabbachuu qaba. Badiin duguuggaa sanyii bifa akkasiitiin dhalata jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa qormaata gad fagaataa godhe waan gos kanaatii fi fala waarawaa fala jechuun jaarmayaadha aadaa jaarmayaa jijjiiruudhaani deeggarame waan akkasii akka inni fiduu qabu adeemsi jechuun loogiitii fi adeemsi jechuun saba beecuu irrattu jechuun saba xixiqqaa irrattu badii dhaqqabsuu fi xiyyeeffate akka dhaabuu qabu akka hojjetu jechuudhaani barreeffamee jira. Gabaasa kana jechuun kan amma isin dhiyeessaa jiru kan riippoortii dubbisa jira. Ammoo jechuun bifa gabaabaa ta'edhaani Associated Press AP'n waan qindeessee fi gabaasa AP bilisallee jedhee waan yaaduu fi yaada kiyyirraa bilisa jedhee waan yaaduu fi ka AP'n qindeessee Aljazeera illee gabaasa guddaa godhe miidiyaan addunyaa hundinuyyuu gabaasa AP yookaan Associated Press kanirraa fuudhanii gabaasaa jiranii. Anis Amaariffaadhaanii dubbisee jira gabaasa kana miidiyaa hawaasummaa gubbaattu qoodulleen barbaachisaanii malaase'a. Isinii qooduu deema gabaasa jechuun kana. Ka isin biraanii gahuu deemnu kunin gabaasi kunin waa hedduu rakkoo keessaa kaasuu dandeenya. Garuu waan inni godhe gaariillee kaasuu dandeenya.
Wanni gaariin tokkini Jawaar Muhammad fa warri himataman qulqullaawanii jiran. Kalammaffaa gabaasii kun jechuun ammoo xiyyeeffannaan isaa Amaaraa fi warra jechuun amantii Ortodoksii ka jedhudha. Inuma gabaasii kun deebi'ee nami dhumate 123 jedha. Nama 123 ka du'e kana 75 mootummaatti hojjeesse. 123 hir'isu 75 52 namii jechuun mootummaan inni hojjeessan jechuun ka ummati walitti bu'ee dallansuudhani yookaan ammoo adeemsa san keessatti haalolee waan fedhan du'e. Nama 75 ka mootummaan hojjeesse Oromoodha. Hin dubbanne. Walitti bu'iinsi jechuun ummati Amaaraa irratti godhame. Maayinooritii yookaan ummata sabti xiqqaa irratti godhame, Ortodoksii irratti godhame jedha. Garuu nama 75 ole ka ijjeefame nama Oromoo ka mootummaan ijjeessu. Waa'ee isaanii warri kun Oromoodha. Hin dubbanne. Warri Amaaraa jedhamu keessa iyyuu saba hedduutu jira. Akkaataan gabaasii kun ittiin qindaa'e kana. Gabaasii kun ammoo dhimmi kan irratti qormaata mootummaan godhaa jiru bal'inaan dafkaa'ee itti gaafatamummaa mootummaa jala sararee hin dubbanne. Gabaasii kun rakkoon inni qabu kabira qabeenyi manca'ee maali jedhu interviyuu isaa keessatti hedduun isaa warri jechuun saba biraa ka achi keessa jiran irratti xiyyeeffate barreessa. Bakka takka lama akka magaalaa san lafa maalii keessatti maanguddoon Oromoo araara buusuu fi carraaqxee maalii jedhu malee maanguddoon Oromootiin alatti warra Oromoo ka miidhame ka ijjeefame hin barreessu. Qormaata hedduu warra saniin dubattu godhatame of keessaa hin qabu. Hacaaluun dubatte jechuun gaafa Jawaar Muhammad hidhame marsaa hedduu nama hedduutu du'e. San takkallee hin qabu. Warri Amaaraa miidiyaa wacee Amaaratti dhumate ka jedhu Hacaaluun dubattu ta'e Amaarii ijjeefame maali ka jedhuu fi raga bahuu sanuma waan inni godha. Gabaasii kun jechuun waan inni agarsiisu, waan inni mul'isu kana jechuudha. Gabaasii kunin isinii qooduu deema. Namni jechuun PDF dubbisuu dandeettan jechuun PDF dubbisuu daawunlood godhattanii Amaariffaa dubbisuu beektanii dubbisuu dandeettanii jechuun magaalota qorachuu deemee fi yakka babal'aa jedhu kana suuraaleen inni dhiyeessee jiru wanti inni dhiyeessee jiru hedduun isaa gama tokkottuu waan jallate. Gama tokkottuu waan jallate konkuluuziin isaalleen gama tokkottuu waan jallate. Oromiyaa keessatti jechuun duguuggan sanyii dhalachuu danda'a ka jedhu konkuluuziin sanillee wanni godha jira. Garuu itti gaafatamummaa mootummaa akka namni guddaan du'e mootummaatti fixee ka jedhu itti gaafatamummaa mootummaa sun sirriitti lafa hin kenne Oromoon akka malee akka inni miidhame Oromoon maqaa sunii kuma hagamee akka inni hidhame takka hin dubbatu. Hin dubbatu. Nam Oromoo kuma 10 ol. Akka gaariitti mootummaan kuma 10 ol kaa'aman. Kuma 100 ol akka dippiloomatii mootummaa Itoophiyaa duraanii Dr. Biraanee Masqal Abbabee Sanyii jedha. Waasan takkallee dantarraan qabu gabaasii kun. Waasan takkallee dantarraan qabu. Ajjeecha Hacaaluutiin dubattu marsa 2-3 mormii qeerroo keessatti nama dhumate takkallee naasa'u. Hin dubbatu. Rakkoon kun. Maali kan inni qubitti qabu? Mootummaa Abiyyiiti miti itti gaafataman gabaas kan keessatti OPDO fakkaata. Bilisiginnaa Oromiyaatidha. Yeroo ammaan tanattu gabaasii kun inni kan inni baheef bilisiginnaa Oromiyaa rukuchisiisuuf jedhame warri yaada kennaa jiru. San keessa yaada kan kenne Iyyaaspeer Tasfaayitidha. Gaafa manii murtii deemaa ture Jawaar Muhammadii waan kanaan himatame. Riippoortii kan qabatanii barreessanii irra taayaa turan. Garuu yeroo ammaan tana bilisiginnaan Oromiyaa ajjeechaa gootee Amaaraa ittisuu hin dandeenye ka jedhu bilisiginnaan Oromiyaa gaafatamuu qabdi faashistiidha bakka jedhutti gabaasa kana warri Abiyyi gaddiseef jira.